Iyya nabaya. Iyya nabaya. Karaba de baadiyaa keessa karaba de nadaqaba. Karaba de karawarratti deemuun dhabe. Qaata zoora wayyoo nan bade. Lafti yoo dukkanaa akka xaraa wayii turan jenne jedhee sodaataa jira wallahi. Kaameera mukooti naataa deema kan namni natti haasa'u hin jiru. Karawarratti deemuun dhabe. Warra fagoodhaan hin arga garuu osoo hin beekin haxirii keessa seenee. Kun beekan haxirii keessa seenee gaara san bira deemee jechuudha. Gaara san biyya keenyatti gaara kana gaara sirrii jedhamu. Gaara sirrii jedhamu jira biyya keenya naannoo keenyatti beekamaadha gaara sirrii jechuudha. Gaara Harargee kanatti immoo gaara mul'ataa jedhama natti fakkaate. Akkasumatti fakkaate beeku baadhullee. Bakkanatti karaa badee zooraa jira Oromooti iyyuu ni dhaqqaba. Oromoo ni dhaqqaba intalli teessan bosona keessa deemaa jirti. Akka booda qeerroon bosona arganii akkam fudhanne. Qeerroon bosonni abbaa qaba bosonni Suudiillee abbaa qaba Itoophiyaa bichaa miti. Bosona Oromiyaa qofaa miti kan abbaa qabu. Haxirii keessa seenee rakkadha jira. Achi jira warra bira deemuudhaaf garuu haxirii shiboo keessa seenee achi gadi taree achi ol deebi'aa jira. Haxirii gara ba'uun dhabee jechuudha. Haxirii argitan haxiriidha. Osoo hin beekin haxirii keessa seenee. Gaara makkaa yoo jedhame beekamaadha. Naannoo makkaa waan ta'eef gaara bichaadha. Dacheen hedduu gaara baay'atte hedduu. Karaa baay'een argadde alhamdulillah. Baay'ee hedduu keessa. Si gadiin karaa dogoggoree siin dhufe. Osoo hattuun na fudhattee hun. Biyya kanatti wanni sodaadhu beekani kalee nama keessaa fudhatan jedhan kalee fudhatanii lammiin Itoophiyaa fi Masriin kalee fudhattee gurgurti jedhan sanumaaf hedduu sodaadha. Baadiyyaa kana yoo deemu xaraan sodaadha. Mana arge dalagaa yoo deemu immoo akka tasa warra kalee nama keessaa fudhatu rakkoo hin geenye jedhee sodaadha. Waan akkasiisan dhaga'e kana dura waan akkasiisan dhaga'e mana yoo jijjiiru hedduun sodaadha. Amma garuu alhamdulillah rabbi nama fakkii waggaa afuriif mana jijjiiree beeku. Alhamdulillah. Wanni kun dawaadha. Maal akka ta'e illee. Dawaadha jedha. Silaa baalli deemu guutuun dawa manuutu irraa hin beekne malee. Akka buqqee arbaa moo maal jedhama biyya keenyatti buqqee wayita ofitti bocadhiftee biqiltuun jirti. Kanaatu biqilchaa natti fakkaate. Buqqee wayiti jira tajaajiltee biqiltu. Biyya keenyatti akka buqqee sadii natti fakkaate. Maal akka yaadaa jiru beektan as dhaabbadhe biyya keenyatti yeroo jiini gannaa jechuudha. Sanee haamlee maskaram xiqimta daar naannoo akkabaabii kanatti marga haamne marga mana keessa afnu sanii yaadadhe. Mana kana laqallayne dhoqqeedhaan laqallayne girgiddaa kana laqallayne gaazexaa labbanne yookiin immoo daaraa dhoqqee wajjin goona moo daaraa maal hojii akka goonu dagadhee jira. Daaraa sangoone mana sanitti girgiddaatti gaazexaa labbanne achi booda lafa dhoqqeedhaan laqallayne marga gosa goone buna yoo dhaabnu warraaf gammachuu haati tiyya qabdu yeroo san haati tiyya naggaadeedha manan teettu yoo isiin ala turte akkasitti dhaabne eeyne du'aa isiin nu gootu yaa Allah wallahi du'aa hin seena gaaruu tiyya rabbi umrii isaa dheeressu guyyaan an akkasitti deebi'ee dhoqqeellee laqallaquu baadhu guyyaan an akkasitti buna dhaabee waan ati barbaaddu si godhee si gammachiisu kaluudha inshallah yoo rabbiin jedhe inshallah afaan rabbiitiin jechuun afaan kiyyaan osoo hin ta'in yeroo hunda inshallah ma jedhaani garuu inshallah rabbiin naa guuta anaa miti rabbiin naa guuta yaa rabbi si naa guuti haadha tiyyaa waan argisiisa baadiyyaa biyya kootiitiin ganda dhaloota kootii biyya itti dhaladhee itti guddadhe biyya ofii qallaalii
Qallaalii nama gammachiistu biyya ofii qallaalii yaadan biyya ofii mi'a addaa qabdi mi'a addaa naannoo itti dhalatan naannoo itti guddatan naannoo itti taphatan naannoo hiriyyaan ijoollummaa wajjin jirtu bakka hin beeku tapha sanyoo maksanyoo marqaa feeluu waan akkasii sangaa waan ijoollee wajjin taphatame hin dagatamu yoo baadiyyaa argan yoo baadiyyaa kana argan biyya ofii yaadatanii rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu qallaalumatti biyya koo hedduun si yaade hanga fedhe biyya guddatte keessas jiraadhu hanga fedhe waan fedhe keessas jiraadhu biyya koo hin dagadhu biyya koo hedduun si yaade dhaamsanaa ga'ane azaanaa jiran eessa azaanaan jedhee azaanaan dhagaa garuu gara azaanaan hin beeku naannoo kana magaalaan hin jirtu masgiidaan argine garuu gara reefu sarratanyaan hin jira jedhee sodaadhee deebi'ee gara san jala ta'uun oolu hin azaanan wanni des nama jedhu biyya arabaa kana keessatti kaameeraa harkiseetiin soqaa masgiida bakka jiru kaameeraa harkisee anama bakki ani keessa jiru kan gadi gorgoddeedha hin mul'atu garri masgiidni jiru waan mul'atu garuu hin dhagaa azaana fagoo irraan hin beeku kaameeraa keessatti hin seenaaf hin seenu inshallah ifaan yaa'u baadiyyaa keessatti illee biyya kanatti wanni biyyi tokkoffaan biyya keenya mul'ataatu baadiyyaa keessa yoo deemtanii illee warri keenya achi jiranii salaataa jiran baadiyyaa keessa illee yoo deemtanii ifaan caqiidha rakkoon ifaan jiru biyya kanatti baadiyyaa kana silaa sirba tokkoon sirbaa yoo godhu sa'aatiin salaataa waan ta'e sirbuun nan barbaachisu jechuudha sirba addisuu furgaasaa yaadadhee ture masgiiduma soquudhaaf kaameeraa harkisaa bira gara masgiidni jiru beekuudhaaf jechuudha garuu hacha fagoorraa kaameeraa harkisuus na dhiyaachuu hin dandeenye bakka ni gannaa turaan ni salaataa sa'aatiin salaataa yeroo gaarii isin haa ta'u ni jiraadha yeroo warri keenya na duuba jiraadha warri keenya yoo jedhu namni tokko arabaa warra keenya jetta ittaan hanga bira jirutti warra kooti hanga bira jirutti warra kooti sababnis kayyoon dhibames yoon jiraadhes yoon bees dafee kan argu warra koo dura hanga isaan bira jirutti warra kooti waliin nyaannaa waliin dhuginaa waliin gallaa isaan biraa nyaadhaa isaan biraa dhugaa maatiidha hanga sanitti warra kooti qallas hanga bira jirutti hanga warra kiyyatti galutti kabajaatu malaa jechuun namni wajjin jiraatu wal kabajuun dirqama waan taateef qixxee warraatti ilaala hanga bira jirutti inshaallah nagaaf naa jiraadha